Ashaamar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jenna nulleen isin simanna. Warroonni maatii Muhaa Niwus taatanii jirtan ammoo erga YouTube chaanaalii keenya subscribe gootanii mallattoo bilbilaa banachuudhaan oduuwwan keenya garaagaraa fi qophiiwwan keenya akka isin qaqqabaniif yaada keessan ammoo gara komentii nuuf qooduun viidiyoo keenyas like share gochuu hin dagatinaa. Oduu keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Marsaa jalqabaa bobba'eer booshinni gaatii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan hogganoota isaanii waliin koloneelota raayyaa ittisa biyyaa afur dabalatee hojii ala taasisee jiraachuu himee WBOn duula waraanaa guddaa bobba'eer booshinni gaa jechuun labse kanaan meeshaalee waraanaa gurguddoo akka dishqaa akkasuma AKM PKM dabalatee sniiparootarraa haga bombii F1 jedhamtu kumaatamaan boojuu kan hime. Rasaasni kumoota 10 lakkaamus ammoo guyyoota muraasa darban keessatti qofa qabsoo bilisummaa Oromootiifis galii tahee jiraachuun himame. Konkolaattonni waraanaa dhiheessii waraana mootummaa qindeessan kan akka Oraalii fi FCR paatroolii kurnootaan lakkaaman bobbaa waraana mootummaa akka qindeessuu hin dandeenyetti waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan barbadeeffamuun hojii ala taasifamanii jiraachuunis himamee jira. Injifannoon booshinni gaa marsaa jalqabaa kun olola mootummaan joota darban WBOn laafee jira barbadeeffame booji'ame jechaa ture. Qullaa dhaabuu bira taree ammoo mooraa hoggana raayyaa ittisa biyyaa Abiyyi Ahmad keessatti wal dura dhaabbannaa uumaa jiraachuunis dhagahamee jira. Hoggansi siyaasaa fi waraana Abiyyi Ahmad Biraanuu Juulaa dabalatee gama lixa Oromiyaatti imaluudhaan hoggana waraana isaanii yookaan jeneraalota dabalatee qorachaa jiraachuun kan himame. Bobbaan booshinni gaatis itti fufa jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn koloneelee Oromiyaa hundayyuu hordofaatiin jiras yoo jedhu hoggansi siyaasaa fi kan waraana Abiyyi Ahmad guutuu Oromiyaa keessatti WBO dura dhaabbachuu waan dadhabeef qoratamuu qaba. Jeneraalota dabalatee jechuudhaanis muummee Abiyyi Ahmad warra qoratan bobbaasee jiraachuunis dhagahamee jira. Lola bobba'eer booshinni gaa kana WBOn meeshaalee gurguddoodhaa fi waraana mootummaa hedduu isaanii boojii harkaa qabaachuun ammoo kan himame. WBOn injifannoo gonfadheetiin jira jechuudhaan beeksisee fuulduratti adeemuudhaan lolichinis itti fufa jechuudhaan ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduus fudhachuuf akka jiru beeksisee jira. Lolli ulfaataa WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun itti fufee jira. WBOn zoonii bahaa keessatti Harargee lixaatti humnoota mootummaa barbadeessuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaa godina lixa Harargee aanaa Ciroo magaalaa godina jala ammoo naannoo Ciroo Qallaa jedhamutti tarkaanfii laalessaan fudhadheen humnoota mootummaa barbadeesseen jira jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn erga duula jabaa labsee maqaa booshinni gaa jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti injifannoo gonfachaa jira jedha. Haaluma wal fakkaatuun ammoo mootummaanis giddu galeessa dabalatee haga lixaatti Aboo Shanee barbadeessaa jirra jedhu. Mootummaa fi WBOn yeroo garaagaraatti ibsa laachaa jiraniin injifannoo gonfachaa jiraachuu isaanii yoo beeksisan WBOn zoonii bahaa godina lixa Harargee keessatti humnoota mootummaa hedduu muummee hin qabne ammoo barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo irraa booji'ee jiraachuu beeksisee jira. WBO fi mootummaan duula guddaa labsuu kan jalqaban erga marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalaa'e as ammoo mootummaan jalqaba dursuudhaan duula haleellaa guyyaa 40tti waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuu jedhu labse.
labsuus waraanicha balleessuu kan dadhabe ergasii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn duula maqaa Erboo Shinnigaa jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti labsuudhaanis haleellaa gurguddoo raawwachaa akka jiruu fi buufataalee waraanaa mootummaa hedduu isaanii barbadeessuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuus himaa jira. Lolli WBO fi mootummaa gidduutti hammaachuun yeroo gaggeeffamaa jiru kanattis uummanni nagaa goolama hamaa keessa galee jira. Hedduun lubbuun isaanii yoo baddu ammoo hedduun qabeenyi isaanii humnoota mootummaatiin saamamuudhaanis hedduun barbadeeffamu akkuma itti fufetti jira. Baashaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni mootummaadha manneen hawaasa hedduu gubuunis dhagahamee jira. Isin maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo WBO jedhuunii fi ijoollee keessantu bosona jira maqaa jedhuun ammoo qabeenya uummataa humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad saamuu ibiddaan gubanii barbadeessuus itti fufanii jiraachuun himamee jira. WBOn ammoo humna kanaan qoladha kan jedhus Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuus himaa jira. Tarkaanfiiwwan amma fudhachaa jiruun humnoota mootummaa barbadeesse jedhus humnoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota danuu keessa waan jiraniif uummatarras ammoo miidhaa qaqqabsiisaa jiran jabeessuun itti fufanii jiraachuun himamee jira. Haa ta'u malee gara mariittis deebi'amuu jechuudhaan ammas waamichi darbaa jira. Kanaan duraas ammoo mootummaan gama isaatiin nuti mariif qophiidha araaraan dubbichaa xumurru dhiigni Oromiyaa keessatti dhangala'aa jiru ni ga'a. Oromiyaan lafa waraanaa otoo hin taane lafa nagaa haa taatu jechuudhaanis Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa yeroo garagaraatti waamicha gochaa turuun isaanii inni yaadatama. Sanirra dhaabbachuun garuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waamichi araaraa inni kun ammoo kan dhugaa ta'uu qaba. Ofis sobdanii ammoo uummataas hin sobina maqaa waamicha araaraa jedhuun gara marii dhugaattis deebi'aa jechuun obbo Jawaar qaamolee lamaanuu kanaan dura ergaa dabarsanii fi turuunis ni yaadatama. Kana malees ammoo Ameerikaan gara marii marsaa sadaffaatti WBO fi mootummaan qajeeluu qabu jechuudhaan ibsa kan baase. WBOdhaan ammoo isin mariidhaaf of qopheessa jechuun waamicha godhee turuun ni yaadatama. Garuu haga ammaattis marichi hin jalqabne. Lolichi ammoo akkuma jalqabetti jira. Guutuu Oromiyaa keessatti WBO fi mootummaan lola meeshaalee gurguddoodhaan gaggeessuus akkuma itti fufanitti jiru. Pirezidaantii Puutiin Raashiyaan injifannoo barbaaddu Yukureen keessatti argachuudhaaf meeshaan waraanaa nukuleeraa ishee hin barbaachisu jedhanii jiru. Haa ta'u malee Raashiyaan haala akkamii keessatti nukuleeraa fayyadamuu dandeessi kan jedhu ammallee hin jijjiiramne jedhanii jiru. Puutiin qajeeltoon kun seera yoomiyyuu jiraatudha. Addunyaanuu marsee jiru keessatti maaltu taa'aa akka jiru itti dhiyeenyaan ordofaa jirra jechuudhaan warra lixaa akeekkachiisuu irratti argamu. Haala jiru ilaallee ammoo dhimma nukuleeraa keenyaanis wal qabsiifna. Kuni ammoo shaakala meeshaalee waraanaa nukuleeraa waliinis wal qabata jedhan Puutiin biyyoota Awurooppaa Yukureen tumsaa jiraniif ergaa akeekkachiisaa dhaamanii jiru. Raashiyaan meeshaalee waraanaa nukuleeraa tooftaadhaa fi tarsiimoo jabaadhaan taligaman kan ardii Awurooppaa keessa hin jirre qabdi yoo jedhan ammoo yoo Ameerikaan kan ishee ammoo fiddee kenniteefiyyuu Yukureen keenyas hin ga'u jedhanii jiru. Puutiin Awurooppaan sirna akeekkachiisaa jalqabaa kennuu kan mataa ishee tolchatteetis hin qabdu kan jedhan Puutiin haala kanaan ammoo ofirraa ittisuufillee humnaas hin qaban jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Raashiyaan erga Yukureen irratti waraana eegaltii amma waggaa sadaffaa qabattee jirti. Sababbii kanaan biyyoonni lixaa qoqqobbii hedduu fi jajjabootaan Raashiyaarraas ka'anii jiru. Garuu kun homaatis hin jijjiirre Raashiyaarraa. Yeroo ammaa kana diinummaan Raashiyaa fi biyyoota lixaa akkaan hammaatee jira. Sadarkaa dhala namaa hundaaf ammoo yaaddeessaarras gahee jira. Torbaan darbe keessa Pirezidaantii Puutiin biyyoota lixaa keessatti iddoo barbaadan haleeluudhaaf biyyoota kaan ammoo meeshaalee waraanaa fageenya dheeraa irratti haleellaa qaqqabsiisuu danda'an akka hidhachiisan ibsanii jiru. Akeekkachiisni Puutiin kun ammoo erga biyyoonni miseensa naatootaa Yukureen meeshaalee waraanaa biyyoonni lixaa arjoomaniif fayyadamuudhaan humnoota Raashiyaa daangaa ishee keessatti haleeluu dandeessi ammoo jechuudhaan heeyyama kennaniif booddee dhagahame. Puutiin yaada kana har'aas ammoo irra deebuudhaan jabeessanii dubbatan
nutis ammaaf meeshaalee jenne kanneen dhiheessuus in eegalle garuu mirga guutuu akka qabnu ibsuudhaaf jechuudhaanis warra lixaa yaaddoo hamtuu itti darbanii jiru. Meeshaa fageenya dheeraa deemu nutis qaama barbaanneef laannee akka isaan isin haleelan goona jechuudhaan akeekkachiisa jabaa dabarsan. Keessattuu biyyoota kanneen meeshaalee waraanaa Yukireeniif kennuudhaan ittiin Raashiyaa haleelan jedhanii hacuucamaa jiraniif ammoo meeshaalee waraanaa ni kennina jedhan. Kanarratti ammoo ibsa bal'aas hin kennine biyya kamiif akka meeshaa dhiheessanis maqaa hin dhoofne. Ofii Raashiyaan ammoo kutaa addunyaa kamiif misaayila ishee kennuu malti yookiin dandeessiinis gaaffiidha. Iddoo ni barbaachisa jennee amanne hundatti bakka feene sana meeshaalee keenya inuma keenya jechuudhaan ammoo Putiin dubbatan. Akkuma pirezidaantii Putiin ibsanitti gaaffii gaafatame kana irratti qorannoo gaggeessaa jirra jechuudhaan TV biyyattii irratti oduu dhiheessuudhaan dura ammoo kan beekamu Vilaadimir Putiin yoo nu miidhuudhaaf ammoo yaaltate nutis si miidhuudhaaf carraa bal'aa akka qabnu sirritti beekuu qabdan jechuudhaan Ameerikaa dabalatee warroota lixaa hundumayyuu akeekkachiisanii jiru. Putiin biyyoota warri lixaa hin jaalanne kanneen ammoo isaan qoqqobbii irra kaa'uudhaan adabaa jiranii fi waraanaan marsan kan akka Iraaniif ammoo meeshaa nukuleeraa kana kennuu malan jechuudhaanis yaaddoo hamtuu kan qaban warroonni lixaa. Garuu Putiin ammoo meeshaa nukuleeraa isaanii kana eenyuuf laachuuf akka jiran ifattis hin dubbanne. Michuu jabduu Raashiyaa kan taate Iraan diroonii muhaajirii fi meeshaalee garaagaraa ammoo Raashiyaaf dhiyeessaa kan jirtuu fi qoqqobbiin hamaa warra lixaa gubbaa kan jiru ammoo Iraan carraa meeshaa Raashiyaa nukuleeraa kana argachuus qabdi jechuudhaan shakkii akka qaban warri lixaatis himamaa jira. Haa ta'u malee ammoo Putiin nukuleerri keessan keenya hin ga'u, akeekkachiisni keessanis kan waliin hojjetame miti. Kanaafuu ammoo meeshaa nukuleeraa keenya ofirraa qolachuus hin dandeessan warri lixaa guutumattuu ni barbadeeffamtan jechuudhaanis akeekkachiisa jabaa dabarsuu pirezidaantii Putiin itti fufaniiru. Mariin biyyaalessaa inni dhugaan mirga hiree ofii murteeffachuu saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii irratti kan hundaa'edha jedhan gareen hayyoota Oromoo haqa nageenyaa fi dhugaa. Mariin biyyaalessaa jedhamee adeemsifamaa kan jiru uummattoota biyyattii cinatti kan dhiibee fi deeggartoota paartii Biltsiginnaa dorgoon kafalamee fi marii taasisaa jiraachuu kan ibsu ibsi Oromoota haqa nageenyaa fi dhugaa kun marii biyyaalessaa otoo hin taane kan ammaa kun kora Biltsiginnaati jedhee jira. Koreen marii kana heera mootummaa amma jiru balleessuun heera Biltsiginnaa barreessuu akkasuma seenaa biyyaalessaa haaraa mirkaneessuudha jedhanii jiru. Ibsicha kanaan gareen Oromoota haqaa nageenyaa fi dhugaa uummanni Oromoo akkuma saboota cunqurfamoota Itoophiyaa keessaa jaarraa tokko oliif gabrummaa gita hin qabne jalatti kufee afaan isaa akka hin fayyadamne taasifame, aadaan isaa awwaalame, eenyummaa isaa qaaneeffame, seenaa isaa maqfame ammoo lafa isaa irrattis bittaa alagaa jala turee jira jedha. Qabsoo baroota dheeraa booda bara 1991 keessaa afaan isaa irraa dhorkiin ka'uudhaan barachuudhaa fi eenyummaa dagagfachuun ammoo bu'uura heeraa argate hangatee bayyanachuus eegalee ture. Haa ta'u malee mootummaan adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa adawaayitti ammoo durfamu mirgoota heera ofii murteeffachuu sabaa fi sablammoonni hiree biyyattiin gonfatan akka guutaman hojiitti ammoo hin hiikamne sirna danqaa uumuudhaan gidiraa birootiif ammoo kan saaxileedha jedha. Sababa kanaan uummanni Oromoo falmii mirga isaaf qabu ittuma fufuudhaan bara 2018 jijjiirama paartii biyya bulchuu keessatti ta'eef gahee olaanaa taphate kan jedhu federaalizimii mirga hiree ofii murteeffachuu sabaa fi sablammoota irratti hundaa'e heera gubbatti barreeffame guutummaadhaan akka hojiitti hiikuuf ture jedha. Jijjiiramni hooggansa Adawaayii keessatti kan ta'eef biyya sabaa fi sablammii hunda fakkaattu seenaa isaa saboota hunda irratti ammoo bu'uureeffate akka ijaaramuuf akkasumas gaafii walqixxummaa sabootaa kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii dhugaa hojiitti akka hiikamuuf jedha.
haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gaafii uummataa cinatti dhiibuudhaan paartii Biltsiginnaa jedhamu hundeeffatee sirna gonfoo deebisuudhaaf hojiitti seene jechuudhaan kuni ammoo wal waraansaamatti biyyattii seensisee jira jedha. Jalqaba bara 2022 komishinii araaraa kan bara 2018 hundaa'e fi komishinii daangaa fi eenyummaa kan bara 2019 hundaa'e walitti baqsuudhaan komishinii marii biyyaalessa Itoophiyaa hundeessee gaggeessitoota isaa sammuu namoota Biltsiginnaadhaaf amanamootaan muuduudhaan hojiitti seene jechuudhaan ibsee jira. Ummanni Oromoo mariin dhugaa fi hunda hammataan osoo adeemsifamee fayyadamaa ta'a kan jedhu ibsi garee hayyootaa kun, haa ta'u malee mariin adeemsifamaa jiru kayyoodhaa fi mul'ata paartii Biltsiginnaa waan qabuuf ummataas hin fayyadu jedha. Akka Oromiyaatti osoo waraanni adeemsifamaa jiruu fi paartiileen deeggarsa ummataa bal'aa qaban kan akka KFO, ABO fi ABO WBO hayyoonni akkasumas saboonni, sablammoonnii fi ummattoonni biyyattii gaafii qaban osoo hin hammatamin mariin adeemsifamu walii galtee fiduus hin danda'u jedhee jira. Kayyoon marii kana heera amma jiru fooyyessuudhaan yookaan balleessuudhaanii fi seenaa biyyaalessaa mirkaneessuu akka ta'e muummichi ministeera Abiy Ahmad sirna bariinsa marii biyyaalessaa jedhame irratti dubbachuu isaaniitis ibsichi kun yaadachiisee jira. Karoorri marii biyyaalessaa kun siyaasa sabaa fi sablammii irraa gara siyaasa lammummaatti ceesisuudhaaf akka ta'e kan ibsu gareen kun Oromoo mirga hiree ofii murteeffachuun koo naaf kabajamu jechuudhaanis qabsaa jira. Walaayitaan bulchiinsa naannoo saba Walaayitaanaaf haa ijaaramu gaaffii jedhu kaasuudhaan qabsootti jira. Deebiin paartii Biltsiginnaa garuu ukkaamsaadhaa fi afaan qawweetis jedhee jira. Ibsi kun mootummaan Biltsiginnaa Itoophiyaa gara federaalizimii biyyaalessaa deebisuudhaafis sochii taasisaa jiraachuu ibsanii jiru. Siyaasni lammummaa isaan jedhan kun ammoo Oromummaa kee jibbuun Itoophiyummaa jaalachuu, Soomaaliyummaa kee ammoo haaluudhaan Itoophiyummaa faarsuu, Sidaamummaa awwaaluudhaan Itoophiyummaa ammoo waaqessuudha jechuudhaan komishinii marii biyyaalessaa waraanaa mirga hiree ofii murteeffachuudhaaf sabaa fi sablammoota irratti ammoo banameedha jedhan.